Keessumaa namoonni reef viidiyoo editingii barachuu barbaadan fedhiin keessa kan jiru kan shaakalli isinii ta'u aappii baay'ee bareedaa simple ta'e yookiin salphaa kan ta'e kan salphaatti isiniif isin barsiisuu danda'uun isin agarsiisa. Aappilee sadiin isiniif hima. Aappiin kun sadan aappii namoonni haaraa barachuu barbaadan itti fayyadamtanidha. Akkuma fuula iskiriin irraa argaa jirtan kana inni jalqaba isiniif himu aappiin isin gargaaru yookiin aappiin viidiyoo editingii akka gaariitti salphaatti akka isin barataniif isin gargaaru jalqaba. Inshoot aappii jedhama. Inshoot jedhama. Inshootiin Play Store irraa free ta'een argattu. Piroosaa barbaadanis piroosaa argachuu ni dandeessu jechuudha karaalee adda addaatiin. Garuu ammaaf baay'ee gaarii kan ta'e aappiin Inshoot aappii jedhamu editingiidhaaf kan isin gargaaru aappii baay'ee bareedaadha jechuudha. Aappii baay'ee bareedaadha. Baay'ee bilbila keessan biizii kan isin jalaa hin goone free kan ta'e storage muraasa kan qabu hedduu akka gaariitti akka isin viidiyoo editingii shaakaltan akka barattan kan isin gargaarudha jechuudha. Gaafa Play Store dhaxanii sarchi gootan wantoota garaagaraa argitu. Fuulota adda addaa argitu. Akkuma argitan fuula kanarratti editingiidhaaf kan gargaaran aappii adda addaatu jira jechuudha. Aappii gosa hedduutu jira. Aappiiwwan jiran kana keessaa gaariidha kan hin jedhee isiniif yaade inni jalqabaa Inshoot aappii jedhamu kanaadha jechuudha. Gosa hedduutu jira jechuudha kun akkuma argaa jirtan. Inshoot aappiin yookiin Inshoot viidiyoo editingiin aappii baay'ee gaarii ta'ee fi akkasumas ifa free ta'een Play Store irraa buufachuu dandeessu jechuudha. Nama tokko aappii piroo barbaannetu aappii piroo otoo biran dhaqin dursa aappii piroo fi isa kaan gidduu garaagarummaa hedduutu jira. Aappii normaal ta'e yookiin free ta'e Play Store irraa buufattanii yoo itti fayyadamtan isin barsiisa jechuudha. Play Store irraa aappii kana gaafa buustan Inshoot viidiyoo editingii aappii kana gaafa buustan fuula kanaa isinii qaba gaafa bantanii akka kanatti viidiyoo footoo fi kologeet jedhee qoodee jira. Viidiyoo irratti kilikii gooneeti gara viidiyoo editingii deemna. Permiishiniin isin gaafatu hundumaa alloo gootu jechuudha. Alloo gootanii okee gootanii gara keessaa seentu agrii gootanii jechuudha. Wanni agrii jedhaa isiniin jedha jechuudha. Kanaan booda viidiyoo keessan galaarii keessan jalaa dhaxxanii fudhattanii as deebitu jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo kana yeroo gabaabduu keessa editii godhee isin agarsiisuu barbaadatanii jechuudha. Kanaaf fuuldura isaa wantoota adda addaatu jira kun akkuma argitan fuula kanarra waan hedduutu jira. Aadiyoo adda addaa akkaataa adda addaatiin itti da'uu dandeenya. Waan hedduu of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf aappiin kun aappii baay'ee gaarii ta'ee fi salphaatti viidiyoo editingii isin barsiisu waan ta'eef itti shaakalaa tekstii barreessuu barbaadan bakka tiin kaapitaaliin jiru kanatti kilikii gootanii dhuftanii kun kanatti barreessitu jechuudha. Erga barreessitaniin booda foontiiwwan adda addaa qaba. Foontii hedduutu jira. Foontii isaa jala isaa kanatti keessaa filattanii foontii isinitti toluu fi editingii keessaniin faana deemuu danda'u foontii bareedaa ta'e kan namaaf ifu fi halluu barbaadan halluu editingii keessaniif mijatu filattanii salphaatti editii godhattu jechuudha. Kanaaf akka kanatti fuulota adda addaa qaba jechuudha. Effeektiiwwan garaagaraa qaba. Wantoota adda addaa qaba jechuudha. Filteroota adda addaa qaba. Isa salphaatti keessa seentanii isin diiteelii ilaala. Diiteelii viidiyoon isaa akkasiin hojjetamu yoo barbaadan immoo yookiin sirriitti viidiyoo isaa bal'isa akkasiin hojjedhu yoo barbaadan immoo koomentii jalatti yaada keessan naa barreessaa gaaffii biraa qabaattan gaafadhaa aappii kanaan kan wal qabatu jechuudha. Inshoot aappii faana kan wal qabatu. Kanaaf wantoota garaagaraa qaba jechuudha. Isin agarsiisuuf ani malee diiteelii keessa hin seene yeroo keenyatti nu yaalaa jechuudha. Kanaaf akkanatti itti fayyadamuu dandeessu. Aappii kana Play Store irraa Inshoot jettanii sarchi yoo gootan salphaatti buufattu jechuudha. Kun aappii isa jalqabaa fi baay'ee salphaa ta'e namni kamiyyuu ittiin bilbila keessan fayyadamtanii viidiyoo bareedaa ta'e editii gootanii YouTube irratti yookiin TikTok irratti yookiin pilaatfoormii biroo irratti maxxansitanii ittiin sooshaal miidiyaa keessan guddifachuu kan dandeessanidha jechuudha. Gaafa seefii gootan akka adda addaan isin fideen booda reetii isaa yookiin riisooluushinii isaa kan barbaadan irraa hanga 4K tti qaba jechuudha. Hanga 4K isin editii gochuu danda'a. Fireem reetii gaarii qaba. Hedduu qaba jechuudha. Kan fedhan irra gahuu dandeessu. Kanaan booda ekspoort jettaniini yoo inni loogoo faana yookiin loogoo isaa faana akka inni isin jalaa seefiin gooneef immoo beeksisa muraasa inni fidu hordoftanii salphaatti viidiyoo sirrii isaa buufachuu dandeessu. Akkanatti itti gargaarama. Inni kun isa jalqabaate yookiin isa baay'ee gaarii ta'edha jechuudha. Inni biraan lammaffaani aappiin salphaatti namoonni editingii barachuu fedhii qabdan isin barsiisuuf kan gargaaru aappiiwwan editingiif gargaaran jiran keessaa inni biraan KineMaster'idha. KineMaster'iin appilikeeshinii turee fi namoonni hedduun itti fayyadamanii YouTube irratti ni argitu. KineMaster'ii kan ofirraa qabu viidiyoo adda addaa jechuudha. Isas Play Store irraa bifa salphaa ta'een firiidhaan argattu jechuudha. Firiidhaan argattu. KineMaster Video Editor jedha. Akkanatti gaafa install godhattanii buustan fuula kana isinii fida. Create News kan jedhu kanatu jira. Iddoo Create News kan jedhu kanatti irratti kilikii gootanii gara fuula keessatti seentu jechuudha. Iddoo Create irratti gaafa isin kilikii gootan fuula kanaa isinii fideeti filadhu jedha. YouTube'if immoo TikTok'if immoo maaliif maqaa barreessidhe jalqaba bakka maqaatti barreessinu nuuf kenna. Maqaa viidiyoo keessanii barreessitu. Fakkeenyaaf viidiyoo editing jedhetan barreessanii salphumatti. Kana booda YouTube ta'aaf yoo ta'e YouTube irra
TikTok yoo ta'e immoo TikTok irra reeshoo isaatiin jira jechuudha. 16 9 tokko reeshoo tokkootiin kan jedhu Instagramiidhaaf yoo barbaanne warreen as jiran kana keessaa tokko isaa filannee yookaan TikTok barbaanne isa kanarra keenya yookaan immoo Instagram ta'an isa kanarra keenya yoo YouTube barbaanne immoo jalqaba irra keenyati video keenya ammallee gara keessatti raayit heddatti goonen booda gara keessaa seennee waan biraatti finna bakka advance yookaan kilikii yoo gootan iddoo advance jettutti kilikii yoo gootan waan biraatu jira asirratti intro adda addaa akkaataa isin itti gara kana fiddan idduutu as jira jechuudha. Isin garuu warreen jalqabaa qofa adda guuttaniin booda dhuftanii goda kana create gaafa gootan create gaafa isin jettanii ofiin gara keessatti isiniif seensisaa jechuudha. Kana booda horizontaalii godha aappii kana adda kan taasisu bilbila keessan vertikaalii osoo hin taane horizontaalii dalga ciibsitanii editii gootu jechuudha. Erga editii gootu akkuma gara keessa seentanii gara viidiyoo keessanii isin geessaa viidiyoo keessan fudhatanii as deebitu kanaan booda akka kanatti eddanni viidiyoo keessan isinii fideen booda editii gochuu eegaltu jechuudha. Fuula garanaa fi fuula garanaatti ilaallee jechuudha. Yoo dileetii gochuu barbaanne yoo kunnee keessaa baasuu barbaanne filtarii adda addaa aduu adda addaa akkasumas wanta adda addaatti dabaluu barbaanne bakka kanatti jira jechuudha. Bakka kanatti walitti qabamee yookiin immoo bakka kana fuula garanaa kanarra jira jechuudha. Kanaaf fuula kanarraa waan barbaadan editii gochuu dandeessu salphaatti isin gargaara jechuudha. Viidiyoon isaa hedduu hojjetamee jira. Viidiyoo kanaan wal qabatu kan maasterii kan wal qabatu kan maasteriin xiqqoo storage isaa ni guddata bilbila keessan biizii godha. Hanga inshutii yoo ta'uu baateyyuu baay'ee bilbila keessan biizii waan godhuuf salphumatti isa kana isa amma fuula amma argaa jirtan kana irraa waan baay'ee editii gootu jechuudha. Kanaaf editii gochuu barbaadan fuula kana isin kan feedan akka isin filattanii itti fayyadamtaniif kana hundumaa isinitti agarsiisaa jiruu fi kunillee ni gargaara editingii akka isin barattan isin taasisa jechuudha. Erga warreen kana lamaan ilaaltaniin booda gara kaanitti gara warreen aardii ta'anii kan akka Prime Pro faa salphaatti gara sana dhaxxanii gara iskilii keessan guddifataa deemtu jechuudha. Kanarraa bantutanii kanumaan iyyuu immoo bilbila keessan fayyadamtanii akka waan kompiitara editii godheetti viidiyoo ajaa'ibaa editii gochuu dandeessu jechuudha. Aappiiwwan kana sirriitti akkasiin qalbii yaada keessa qabaatan isiniif qooduu barbaadetan. Kanaaf wantoota adda addaa qaba jechuudha. Akkuma argitan wanti inni dhabe takka illee hin jiru. Addumaan sagalee ol guddisuuf gad xiqqeessuuf yookiin immoo viidiyoo tokko sagaleen isaa gadi bu'e sagalee isaa ol kaasuuf as dhuftanii dhibbarra keessan sagaleen isaa ol kaa'a jechuudha. Inni biraan loogoo kana jechuudha kan inni irra kaa'u. Loogoo kana irraa balleessuu barbaadan fuuldura isaa irra kilikii gootanii fuuldura isaa kilikii edda gootaniin booda beeksisa muraasa isinii fida. Beeksisa sana ilaaltanii irraa isinii balleessa jechuudha. Dhuftanii fireem reetii isaa rizooluushinii isaa akka barbaadan sirreessuu dandeessu fuula kanarra. Fireem reetii isaa 30 irraa keessan akkasumas rizooluushinii isaa hanga fuul HD'tti ofirraa qaba waan ta'eef kan barbaadan irra kaa'uu dandeessu jechuudha. Kanaan booda jala isaa kanaa low high bakka loogoo irratti kilikii edda gootaniin booda akka kanatti isinii fida. Kun beeksisa. Iddoo saayiniin jettu kana gootanii saayiniin yoo gootan addumaan akka inni loogoon sun irraa isinii baduun taasisa. Ta'uu yoo baates immoo beeksisa duwwaa ilaaltanii irraa balleeffachuu dandeessu. Kanaaf bakka low I jettu kana MPS isaa jechuudha. Fuulduratti harkistanii haa irra kaa'uu qabdu. Yoo haa irra kaa'essan viidiyoon keessan kwaalitiin isaa gaarii ta'a jechuudha. Baay'ee gaarii ta'a. Kanaan booda seefii gootu jechuudha. Seefii gootu yoo beeksisa kana ilaaltan loogoo isaa irraa balleessaa yookaan immoo loogoo isaa skip beetanii rakkoota kan qabu jechuudha. Loogoo jiraachuun dhiibbaa waan qabu takka illee hin qabu jechuudha. YouTube keessan yookiin TikTok keessatti maxxansan loogoo ofirraa qabaachuun isaa rakkoo hin qabu. Firoo barbaadan immoo karaa Telegram channel furtuu abna dubbisa. Inni biraan inni dhumaa fi inni baay'ee gaarii fi yeroo hundumaa kan namoonni haaraan itti fayyadaman kan hin gorsu CapCut'idha. CapCut'inis fura kanaa qaba. CapCut firii an bakka barbaadanii argitu. Telegram channel furtuu abra iddoo baay'ee jira. Fuula kanaa qaba. Loogoo isaa irraa balleessuuf bakka siitiin irratti kilikii gootanii discard gootu jechuudha. Iddoo kana dhuftanii. Iddoo kana akka kanatti umurtaniin booda new project kan jedhu isinii fida. New project irratti kilikii gootanii gara keessaa seentanii viidiyoo keessan fudhattanii akkumaan viidiyoo isaa iddoo jedheef kutaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa hanga shanaffaa ja'affaatti hojjetamee jira. Jala seentanii description jala ilaaluu dandeessu. Goda kana reeshoo isaa adda sirreeffataniin booda tottoshitu jechuudha. Kanaaf CapCut'iin baay'ee gaarii kan ta'ee fi keessumaa CapCut'iin amma itti fayyadamaa jiru kun CapCut'ii baay'ee gaarii ta'e. Waanuma blookii ta'e yookiin waan cufame takka illee hin qabu hundi isaa banaadha. Kanaaf aappicha aappii piroodha jechuudha. Hin qabu ofirraa waan kiloosii ta'e. Barreeffama adda addaa, effeektiiwwan adda addaa, animeeshinoota adda addaa kamillee banaa qaba jechuudha. Kana argachuu barbaadan yeroo darbe viidiyoo isaa isiniif hojjedheera. Eessaa akka aappii kana buufattan fi aappiiwwan akka kanaa eessaa akka buufattan viidiyoo isaa isiniif hojjedheera. Hidhattanii viidiyicha ilaaltanii aappicha buufachuu dandeessu. Amma himuun hin barbaachisu. Kanaan booda akka kanatti adda sirreeffattanii hanga 4K'tti editii isinii gochuu danda'a. Keessumaan namoonni firiilaansii Upwork irratti hojjechuu barbaadan CapCut'ii kana fayyadamtanii hojjechuu ni danda'ama. Namoonni tokko CapCut'iin hojjechuu ni danda'amu. CapCut'iin editii gootee iskilii keetu ilaalama malee CapCut'iin editii gootee waan biraa fayyadamtee namni beeku takka illee hin jiru. Kanaaf akka barbaannetti CapCut'ii fayyadamnee viidiyoo professional ta'e
editii gochuu dandeenyan isiniin jedha. Akkanatti itti gargaarama. Gaafa seefii gootan waan akka kanaa isinii fida. Gubbaadha X gootanii beeksisa muraasa dalaaltaniin booda ofuma isaa seefii isinii godha. Akka kanatti viidiyoo sirrii ta'e tokko viidiyoo baay'ee gaarii ta'e tokko editii gochuu dandeessu. Salphaatis viidiyoo editingii barachuu dandeessu. Waan isin barbaachisu kan biraatiin immoo isin bira jirra. Viidiyoo kana laayikii gochuun akkasumas subscribe gochuudhaan maatii kanatti dabalamaan isiniin jedha. Nagaan naa tura. Yeroo gaarii viidiyoo fi gaaffii keessaniif deebii qabadhee isinii dhufa. Nagaatti.